YouTube dida tu jurura senen lalen nya lalu isa bilbil safuden dawale akuma dawalati ashama jirra jirtani addunya mararra kan jirtan kan biya keessa jirtan hordoftoota didaatiif akkam jirtan fayyaa jirtanii viidiyoo haaraadhaan dhufneerra hiriyaa fi waliin kabajamtoota keenya har'a meeshaa adda tokkoon sitti agarsiisa. Waggaa lamaan dura viidiyoo waa'ee maashina lukkuu jaajutii kan falaffalu maashinni kun maashina jaajutii falaffalu viidiyoo kanatti waggaa lamaan duratti hojjedheetan ture. Har'a obboleessi kiyya kuni bitachuu barbaade yaada jirummoo waliin laalle jechuudha. Haala kamiin akka hojjetu kamitti akka hojjetu isa kana isinitti hima jechuudha. Galatoomna kabajamtoota hordoftoota keenya maashinni kun maashina caacutii falaffalu egaa caacutaa akkuma tokko akkana falaffala. So akkuma argaa jirtan dijitaalidha. Isa kana ilaalaayi sosocho'aa jira. Caacuta akkuma argaa jirtan isa kana agartanii inni buuphaan asirra taa'ee jechuudha. Haga guyyaa 18tti. Okay? Haga guyyaa 18tti caacunni killeen asirra taa'aa jechuudha. Waggaa 18 booda immoo jechuudha meeshaan kun hundu inni kun jechuudha as keessaa baheetoo killee asirraa guurretoo asirra goonaa jechuudha. Guyyaa 18 haga guyyaa 23 3 qan akka addaan hin fafaca'an jechuudha. Hanqaaquu asirra goonetoo hanqaaquu kuma tokko deemneetoo meeshaa as keessa jiru kana hunda as keessaa baasnetoo as keessa teessinaa jechuudha. Guyyaa 23 keessatti jechuudha caacutii hin falaffalaa jechuudha maashinni kun. Andanyaa qallee tafalfaleeta. Guyyaa 20 andanyaa qannoon guyyaa 21 keessatti falaffalamee baa jechuudha. Akkasumas immoo firootawwan kiyya egaa inni kun on fi ofiidha. Isa kana al tokkoon hin bantanii maashinni hojjechuu jalqaba. Akkasumas immoo isheen tun immoo kan faaniti jechuudha. Isheen tun immoo ifa as keessa jirtu. Ifa as fakkeenyaaf akkatti fogartaniidha. Inni fa jechuudha. So faayidaan kana akka ifuuf. Isheen kun immoo fakkeenyaaf faaniin kun dhaabbateera. Akkasuma faanii kan agartanii kan hoyannoo jechuudha. Akkasumas immoo indikeetoroonni kun hin jiranii ifni as keessa jiru kun faaniin hojjechuu isaa kan agarsiisu laayitiin ifaan as keessaa kun ifuusaa kan agarsiisu maashinni ka'uusaa kan agarsiisudha kun. ሙቀት እርጥበት ብዙ አይነት ነው ብዙ ሲስተም አለው እላው ላይ ማለት ነው። inni kun immoo jiidhinaa fi ho'ina kan kontroolii kan eegudha jechuudha inni kun jechuudha. እና እርጥበቱን በዚህ ነው የሚቆጣጠረው። ኦኬ ሌሎቹም ቬንቲሌተር ተርኒንግ ሞተር ተርን 45 ዲግሪ የሚገላበጠው እሱን ኮንትሮል የሚያደርገው ይሄ ራሱ ነው። ስንት ሲሆን ነው አሁን ይሄ አሁን ይሄኛው 38 እዚህ ጋር ይሞላል አይተዋል። 37.8 ይሞላል 37.8 ይሞላል። በዛ በሞላው ነው የሚሰራል። ኦኬ ከዛ ከፍ ሲል ኤግዞስት ሲስተም አለው። ኤግዞስት ያደርግና ሙቀቱን ይቀንሳል። በዛ በሞሌቱ ይሰራል። እዚህ ጋር ደግሞ እርጥበት አለ። እርጥበቱ ደግሞ 88 እርጥበቱ 60 ላይ ነው የሚሆነው። 60 ላይ ይሆናል። ያ ማለት ቅርፊቱ እንዲሳሳ ነው። ኋላ ላይ ሲፈለፈሉ ሲወጡ ቅርፊቱ እንደርቅባቸው ኦሬዲ እነ ኩንጀ ይሄ አሁን ዲጂታላይዝድ ሆኖ በቃ ተቀምጧል። የተሞላ ነው። አንዴ ሲት ተደርጎ የተሞላ ነው። እዛ ነው የሚሰራው በሞላው ወሉማ ገለት ማል ጀቻ ጅራ isheen lakkoofsi asirra jiru kuni already digitalized ta'eeto jechuudha guutamee jira wanti nuyi asirratti jijjiirru hin qabnu jechuudha haaluma kanaan ይሄኛውስ ይሄ ፓወር ለዚህ ለኮንትሮል ፓወሩን ማጥፊያና ማብሪያ ነው። ኦኬ ፓወር ማብሪያና ማጥፊያ ነው። ስለዚህ አሁን ማብራት በዚህ ብቻ ነው የምንቆጣጠረው። ይሄ እሱ እንዲቀመጥ ነው። ይሄም ተጨማሪ ነው ያኛው በርግጥ ዋና ፓወር ተጨማሪ ነው። ይሄ ለዚህኛውም ይሄን ብቻ ማጥፋት እንችላለን። ሌላ ሲስተም ይሰራ ይሄን ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ እስከ 20 እስከ 18 ቀን እሱ እንዳለ ተቀምጦ ይሄኛውን ብቻ ማብራት ነው። ቁጭ በቃ እንደተቀመጠ ሁሉም ሆኖ ነው ያለው። so haga guyyaa 18 jechuudha isuma kana bichaadha achi wanna nuyi xuxuqnu takka hin jiru jechuu barbaadetan
So isa kana jechuu barbaadetanii waastinaa waggaa tokko qaba. Fakkeenyaaf dijitaalonni kun yoo tabalaashee yoo gubate minaamina inni jijjiiruu hin danda'a. Waastinaa waggaa tokkooti jechuudha kan qabu. Yaandamat jechuudha. Isa kana jechuudha. ሴንሰሮችን ማሳየት ይችላል። እስቲ እዚህ ጋር ሴንሰሮች ይታያሉ። አዎ ሴንሰር ምንድነው? ሙቀት ነው። አንደኛው ሙቀት ነው፣ አንደኛው እርጥበት ነው። ኦኬ። እርጥበቱ የውስጥ እርጥበቱና የውስጥ ሙቀቱን እየለካ ለዚህ ለኮንትሮል የሚሰጠው ሴንሰር ነው። ኦኬ። እሺ በ18ኛው ቀን ይሄኛው ሙሉ ይወጣል አይደል? ሙሉ ይወጣል። ወጥቶ ይሄኛው ነው ልክ እንደዛው እንደተቀመጠ ይገባል። በቃ እንዴ ድርዳሩ ሪሴፕ ነው እንደዛው እንዳለበት ማለት ነው። ውስጥ ነው የሚደረገው። ኦኬ። አንደኛው ስንት ነው የሚይዘው? አንዱ እስከ 50 አካባቢ ይይዛል። 50 ኦኬ። 50 ይደረደራል ማለት ነው። በላይ መዘረር ብቻ ነው። ይሄኛው መዘረረ ሁሉንም መደደር ነው። ይሄኛው እስከ ታች ድረስ ስንት ቢያንስ 800 900 እንደዛ ይይዛል። ለአንድ ሺው ራሱ ካልኩሌት ተደርጎ። ኦኬ እሺ። አነስ መሻ ከና ዩቲዩብ ዲዳ ቱብ ጅሩራ ሰነን ላለን እኛ ላሉ እሳ bilbila isaa fuddeen dabalee akkuma dabaletti karaa nagaatiin seera qabeessa ta'een nagaa afrootawwan kiyyaa akkuma beekamu maashiniin walumaa galatti kana fakkaata jechuu barbaadetanii maashina isa kana ilaalaa kan buuphaan guyyaa 18 booda buuphaan achi keessa taa'u sin jira walumaa galatti kana jechuu barbaadetan qaxaleewwan kiyyaa egaa isa kana jechuudha. Gaaffii addaa yoo qabaattan na gaafadhaa. Egaa inni kun immoo abbaa 3,000ti. Caacutii 3,000 kan falfalu. Egaa walumaa galatti maal jechuu egaa akkuma argaa jirtan kabajamtoota keenya amma kan as keessa jiru kun fakkeenyaaf keessaa baasuuf ta'a. Guyyaa 18 guutamee jira haa jennuti. Amma gommaa qabdi waan ta'eef keessaa baasuuf ta'a. Keessaa akkatti baa jechuudha guyyaa gommaa qabdi akkuma argaa jirtan suuta jettanii ta'u keessaa baasan jechuudha. Guyyaa 18ffaa irratti kan keessaa baastan kan keessaa baastanii ta'u buuphaa hundaa keessaa wannoo guurtanii ta'u san keessatti gannaqdan jechuudha. ilaala as keessatti kun inni daraddaramaa ከዛ ያንን እስቲ አንድ ሁለት አስገባና ይኸው duwwaan isaa kana kun ammoo wanti xiqqaan gortee hanga oowwa fi istaala sokki jalame haasessu as keessatti gannama jechuudha. Killeen hunduu Baizee ani amma maal jechuu barbaadetanii firootawwan kiyya wanta kana kan gadi fageenyaan isinitti agarsiisaa jiru booda yoo meeshaa kana bitattanii akka isin hin dhibneefan isin galee akkas hin dhibneefan guyyaa 18ffaa irratti isa kana keessaa hin baastanii sanaan booda hanqaaquu san hundaa wanta gurraacha kana keessatti garsiisistanii too jechuudha. Haga guyyaa 3 haga guyyaa 21tti achi keessa ta'a. Sanaan booda caacutiin hin falfalamaa jechuudha. Fakkeenyaaf caacutii killee 1,000 yoo ta'e achi keessaa 50 yookaan 60 basabbasuu tortoruu danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya warreen ajajachuu barbaadan nattaasa'uu hin dandeessan. Warreen ajajachuu barbaadan duwwaa 920177982 nattaasa'uu hin dandeessanii. Biizinasii ajaa'ibaati.
kabajamtoota keenya warreen biyya alaa biyya Awurooppaa Saawudii jirtan isin hunduu biyya keessa illee jirtan maashinii kana bitattanii ta'u hanqaaquu horsiisuu hin dandeessanii hanqaaquu kuma tokko kan horsiisuudha isa kana jechuun barbaada.